Abiyyi dhiiga ilmaa Oromoo asitti jissaa osoo jiru, abiyyi dhiiga ilmaa Oromoo asitti osoo dhugaa jiru, abiyyiin du. Abiyyi Ahmad yoo karaa dogongora irra jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf. Toltaa Hussein Maddaatillee malaaxaa waan qaxaxaraa turte si beeka saree kamaal galchuutti bilisummaa keessa jira. Kanaaf gadi baateetiin kiftii cirta kiftaami. Har'a qaama seeraa jalaa baafamee mana hidhaa jalaa baafamee ajjeefamuu caalaa wanti garaa nama nyaatu hin jiru jechuudha. Mee viidiyoo isaa kana hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Maal jettee? Dhiira keessa galee haasaan jiru dhugaa jirtutu kana. Maal qabsoftuuf maaliif? Haa duutuufi haa ajjeefamtuufi. Abiyyi du'ee rabbiin dhageessi. Abiyyi maali si hojjisin jedhu dhagootu waan akkasii. Jawaari geessitaniiti gantaa yuutuubii keessaniitiif jettanii gadi baatanii jawaari abiyya kan duun jawaariin sodaan qoyaa isinittani maana dhaggeeffadha saree hulla bicha. Hacaaluu dhabuun bari hacaaluu dhabuun jawaar dhabuun garaagarummaa qabu. Jawaar dhabdanii jirtanii bara hin jiru jawaar amma du'eetti ilaala. Diinni sabbaa gadi gadi dhufe. Diinni abiyyi sirriitti ijaarratu si geessi yaadu naan abbuukum. Jawaar Muhammad manatti galee rafuu qabu. Masara mootummaatitti namticha kanatti cabsanii yoo dhajje. Jawaar akka rabbiitiif jira malee akka keessaniif hin jiru. Dakalee sabdeen gadda abiyyi akka hin duune abiyyi du'uun qabu jettan. Isiniif himaa dhaggeeffadha ka. Kattan jawaar si sakal baqqala garbaa si kattan kuraat tasammaanyine kuraat tasammaanyine. Yeroo jawaar du'uu qaba isaan jettu kana isin deebi'ee kam deebiftaniif naa hima. شوف هذا مسائل بر جريسان كن بقى الترقي في رقي عرباتي سودان أشجلا تاينا خطبا بر Jarri abiyyi miti jawaar du'uu qaba siin jette. Ati hoo maal jettaan kamii gisikan? زفتي زفتي زبي زفتي زبي زفتي أم موسيقى تدلقت تين أجيب الدار بيساني خنا Ati ammoo abbittuun koo du'uun qabu jette abbaan keessi haa waamatu ilma haadha nyaate sareedhan kabajan jaalattanii barreessi likkii isinitti mammalee. وقعوا التنجرة وقعوا مكان يسوع كريستوسين وقعوا in the name of Jesus Christ وقعوا Ar'aan tana abiyyi wajjin tahee ilmaan Oromoodhaa ka akkana dhiini asfaaltii irra dhangala'e ka Haacaaluu hundee isaa sagaleen uummata Oromoo ajjeefan. Yaa waa irraanfachuuf. Abiyyi Ahmed du'uun isaa uummata Oromootiif faayidaan qabu ka hoogganaan Oromoodhaa Jawaar Mohaammed faan hidhaa jiran. Jawaariin fakkaattan asirra yoo baatan sabboona fakkaattan atti yoo deebitan abiyyi miti kan dhiigeeram ilma Oromoo dhugaa jiru. Qabeeraatti himatu bada sagaxee ajooftu. أفتش كوي يروم أتاك كوفيتشو نمتي عبد القادر إيجي نتشيري قد إيسي بر Abiyyi du'uun qabu obboleessa kan kee tajjeese. Natti himi bada saree obboleessa kan kee kan fiigaatiin galtee kaatee gumaa baafachuu deebitee galte obboleessa kan kee tajjeese Naziraadha Nuuraa biraan naagaa. نمت نين أويتي بر جنين أويتي أفان كده دبسي بر Ilma haadha beeraa biraan naa jawaariin fakkaataa ka'aa jawaariin ammoo akka achitti du'u isin ka godhaa jiru. Isin ka harka abiyyi keessa kiyyoo jawaarii itti xaxaa jiru isin sagaxee hulla fakkaattu gaararraa bicha. Ar'aan tana abiyyi wajjin tahee ilmaan Oromoodhaa ka akkana dhiini asfaaltii irra dhangala'e ka Haacaaluu hundee isaa sagaleen uummata Oromoo ajjeefan guyyaa adiidhaan ka hoogganaan Oromoodhaa Jawaar Mohaammed faan hidhaa jiran. Sagaxee hulla fakkaattu gaararraa bicha. Wama itti dhufte fakkaatti haadha raawwachi. Sorry guys, dhiifama wanna attuna harkaa kufee dhiifama gaa wanni goonuu hin jiru. Isaan hidhaa jiran. Dhugaa fi gumaa gadheetu daggata jedhan saree. Saree akka kan keetii kana ishii. Mantana politikaa yoon siif hin taane gadhiisii deemsa. Ani Abiyyi Ahmed du'uun isaa uummata Oromootiif faayidaan qabu. Isaatu si dhala ajjeese ati akkamitti abiyyiin du'uu jetta. Abiyyi dhiiga ilmaa Oromoo asitti jissaa osoo jiru abiyyi dhiiga ilmaa Oromoo asitti osoo dhugaa jiru abiyyiin du'u. Abiyyi Ahmad yoo karaa dogongora irra jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf. Yaa waa irraanfachuuf. Ilmaan bilchiginnaatu akkasitti hin dubbanne isin maaltu bochise Toltaa Hussein Maddaa bada shamaa ajaaya. Yoo asirraa geerarteetiin jettu jawaariin fakkaata. Uu jenneetiin hin gammaduun hin barbaachisu. Tokkoffaa nuti Oromoodha du'a walii hin gammannu. Abiyyi gaafa du'e uu jenneetiin hin gammaduun hin barbaachisu. Tokkoffaa nuti Oromoodha du'a walii hin gammannu. Abiyyi Ahmad yoo karaa dogongora irra jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf. Yaa waa irraanfachuuf. Abiyyi Ahmad yoo karaa dogongora irra jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf yaanuni. Yaa waa irraanfachuuf yaanuni. Bada saree abbaa garaa dantaa yuutuubii tan teetiitiif jecha jawaar faarsita bada sagaxoota warra jawaarii yuutuubii garaa teessaniitiin jawaariin daldalataatiin turtan bada sagaxee hulla garaa teessaniif jawaariin faarsitan malee jawaarii jajjanii jawaariin faarsitanii baga isin arga hunda keessanuu bada saree hullaa bicha.
Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate akka inni dogongora sanarraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi. Jawaarii yaaddaniiti. Jawaarii geessitaniiti. Bada bishaan gabatee irraa. Jawaarii geessitaniiti gantaa yuutuubii keessaniitiif jettanii gadi baatanii jawaarii abiyya kan duun jawaariin sodaan qoyaa isinitti mana dhageeffadha saree hulla bicha. Abiyyi miti ka yaadee ajjeetta jawaarii irra hojjechiiseeti yaadee ajjeetta jawaarii irratti godhee ka'eetiini. Achi as deebi'ee muddamee hararga hudha qabdee amba hudha qabdee jennaani goo ispoortii jedhe. Ispoortii ka jedhe abiyyi miti. Jawaar akka rabbiitiif jira malee akka abiyyiitiif akka nafxanyaatiif qaata qarbiise. Qarbii abiyyi jawaariitu qaata moofte. Qaata dagatte. Ummata garaan bultuu natti isinitti hima. Abiyya kan duuni abiyyi. Qoyi kanatti isinitti mana dhageeffadhaa haadha seeraa likkii keessan. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate akka inni dogongora sanarraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate akka inni dogongora sanarraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate. Ammoo abbittuun koo du'uun qabu jette abbaan keessi haa waamatu ilma haadha nyaate sariidhaan kabajan jaalattanii barreessi likkii isinitti himan malee sariidhaan. Jawaariin fakkaattan asirra yoo baatan sabboonaa fakkaattan achi yoo deebitan abiyyi miti kan dhiiga ilma Oromoo dhugaa jiru kan gootatti mana hidhaa keessatti adamsaa jiru abiyyi miti. Kan Haacaaluu Hundeessaa nyaate abiyyiin ta'u wallaalte. Kan ilma Oromoo gudeedaa jiru kan gudeechisee ulfa garaa baasaa jiru jawaari moo abiyyi? Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate akka inni dogongora sanarraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi. Barka an haa du'u abiyya keessan jiru bar. Du'ee du'uu baatee rabbi torka qabaare lubbuu isaa rabbitu keessaa fuudha malee rabbi isa keessaa haa fuudhu. Isi yeroo dhuma dhageeffadhaa isinitti hima. Yeroo biltsiginnaan gadi baatee jawaar du'uu qaba jettu yeroo isin abiyyiin du'uu hin qabu jettan maaltu isinitti dhagama yaa sariidhaan. Yeroo bilillee afaan baaldii kamataan kiyya kun keessa seenu maal isinitti mul'isa yaaki waan mata afaan isii keessa seenu gaagura. Yeroo isin gadi baatee abiyyi jawaar ammoo haati jawaarii awwaaluu qabdi haati jawaarii hin duune jawaar du'uu qaba yeroo isin jettu si'i maaltu sitti dhagayama siin jedhe yeroo ilma harka dhiigaatiif falmattu. Yeroo ilmi harka dhiigaa du'uu hin qabu jettu ilmi dhiiga ilmaa Oromoo qeerroo 10,000 harkatti nyaatee jissaa jiru akka hin duune jettee isaa falmattu yeroo ilmi dhugaadhaaf hidhame yeroo Jawaar Maammadii haqaaf hidhame yeroo Jawaar Maammadii dhugaa dhabeetiin dhugaa ilmaa Oromootiif gantaa ofiitiif osoo hin taane gantaa ilmaa Oromootiin mana hidhaa keessa adamsamu ati ammoo jechuudha Jawaar Abiyyi du'uu hin qabu jetta gadi baate. Jenneetiin gammaduun hin barbaachisu tokkoffaa nuti Oromoodha du'a waliin gammannu. Abiyyi gaafa du'e jenneetiin gammaduun hin barbaachisu tokkoffaa nuti Oromoodha du'a waliin gammannu. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate akka inni dogongora sanarraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf. Isa ajjeesa isa waqaase hayyuun kennatti hin budooju. Uummanni Oromoo diina akka diinaatti beekee tokkummaadhaan ka'ee falmatee hayyuu ofii baafata. Adda gara itti goorratti hirame bara abiyyi. Sariidhaan dhugaarran dhaabattanii bara dhugaan jaalattanii. Dhugaa mirgatti dhiiftanii bitaa irra fiiddanii bara. Uummata bitaa irra deemu bitaadhaan darbamaase fidaa jawaarii ta'a hundi keessanuu. Sariidhaan fidaa jawaarii rabbi isin haa godhu. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate akka inni dogongora sanarraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi. Maali uduu dhugaa argitu maali uduu akkana ija keessanii ilaaltan wallahi tokko keessanii gantaa keessanii qabu muka isinitti annaqayla an muka isinitti annaqayla dubbadhe taana achi qabaas qabaan beeku qajeeluma isinitti nima dhageeffadha hundi keessanu toltaa useen maddaatillee malaaxaa waan qaxaraa turte si beeka saree kamaal galchuutti bilisiginnaa keessa jira kanaaf gadi baateetiin kiftii cirta kiftaami kamaal galchuutti bilisiginnaa keessa jiraafi gantaa yuutuubii tanteetiitiif gadi baatee abiyyiin akkan duune jetta saree haadha rawu ka Oromummaa si barsiise Jawaar Maammadii malee abiyyiitu Oromummaa si barsiise. Sagate. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra kan jiraatu taate akka inni dogongora sanarraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf, yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi,
Yawa irraanfachuuf yaanuni. Yawa irraanfachuuf yaanuni. Yawa irraanfachuuf yaanuni. Gantaa yuutuubii kan ta'eetii fi gantaa immoo kamaal galchuutti biltsiginnaa keessa jiraaf jetteetiin abbichuun akkan duune abiyyiin akkan duune lubbuu keessaa situ keessaa baasa situ keessa deebisa mee keessaa baasii kee keessa deebisi kan wanti kaa'unki gimaa taami. Xiqqoo mallee hin qaanfattu. Biyya diigaa jirtaa ati bu'ii jechaan hin jiru kanaafuu biyya ijaaraa jira jennee fudhannaa namni biyya diigu hin jiru jechuudha mootummaan biyya diigu dhageenyas arginis hin beeknu durattis hin jiraatus jennee amana. Maayii mootummaa arsii ofirraa dadhabaa jirraa dhiyoo saree dabbilootuma arsii keessatti guddatteetiin jette ofirraa dadhabutti jirraa ala. Abbaa isaatiif gumaa baasee har'a qaama seeraa jalaa baafamee mana hidhaa jalaa baafamee ajjeefamuu caalaa wanti garaa nama nyaatu hin jiru jechuudha. Mee viidiyoo isaa kana hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Maal jettee? Dhiira keessa galee haasaan jiru dhugaa jirtutu kana. Maal qabsooftuuf maaliif? Haa duutuufi haa ajjeefamtuufi. Gantoota isinii kagane Jawaar Maammati saabbaan gaafa cabse ormi ija balleessa jette Oromoon sagaxee hulla. Garaatee saniif Jawaar hin faarsitan malee Jawaar jajjanii Jawaar hin faarsitanii baga isin arga hunda keessanuu bada saree hullaa bicha. Jawaar yaaddaniiti. Jawaar geessitaniiti bada bishaan gabatee irraa. Yawa irraanfachuuf yaanuni. Abiyyi du'ee rabbiin dhageessi abiyyi maali si hojjisin jedhu dhagootu waan akkasii. Jawaar geessitaniiti gantaa yuutuubii keessaniitiif jettanii gadi baatanii Jawaar abiyya kan duun Jawaariin sodaan qoyaa isinittani maana dhaggeeffadha saree hulla bicha. Abiyyi miti ka yaalee ajjeetta Jawaarii irra hojjechiiseeti yaalee ajjeetta Jawaarii irratti godhee ka'eetiini. Achi as deeqee muddamee harargee hudha qabdee amboo hudha qabdee jennaani goo ispoortii jedhe. Ispoortii ka jedhe abiyyi miti. Isa miti namicha hagana ba'u guddaa kana dhiisi. Angaa guddaa Itoophiyaa bulchu tana dhiisi. Arreedii Adam xiqqoo namni hin beekne kana argite gaafa na dhukkubsadhe san nama baay'eetu riip du'ee jira. Osoo gurbammaan sun du'a isaan abbiin agarsiise. Osoo maali jedhan goota kana dhabu. Hacaaluu dhabuun bar hacaaluu dhabuun Jawaar dhabuun garaagarummaan qabu. Jawaar dhabdanii jirtanii bara hin jiru Jawaar amma du'eetti ilaala. Hacaaluu hojiin du'e Jawaar. Anillee atillee. Hacaaluun ka guyyaa kana ajjeefamne irra ajjeefamummaa si dhagahama Oromoo. Hacaaluun ka guyyaa har'aa kana ajjeefamne guyyaa san amma yoo ajjeefamummaa si dhagahama yaaki. Diinatti jennee harkeennan ajjeefamna. Hacaaluu diinaa ajjeese maal kijibde diinni sun eenyu jettanii adda baafattanii jirtanii garuu eenyu diinni sun diinatti ajjeesettan diinni sabbaa gadi keessatti dhufe diina abiyyi sirratti ijaarratu si geesse yaaki naan abbuukum. Ani la dhaamsa dhuunfaa kiyyaatiin hima waan dhuunfaa kiyyaatti mirga qabaame namni tokko bar Hacaaluu hundeeffaa ajjeefame taanaan Oromoon takkattiin Jawaar macarashaa Jawaar Muhammad manatti galee rafuu hin qabu. Masara mootummaatitti namticha kanatti cabsanii yoo ajjeefne. Biyyuma ijaaraa jira jennaan ilaalchi siyaasaa waan biraati. Abbaa isaatiif gumaa baasee har'a qaama seeraa jalaa baafamee mana hidhaa jalaa baafamee ajjeefamuu caalaa wanti garaa nama nyaatu hin jiru jechuudha. Mee viidiyoo isaa kana hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Maal jettee? Abiyyi du'ee rabbiin dhageessi abiyyi maali si hojjisin jedhu dhagootu waan akkasii. Yaanuni yawa irraanfachuuf yawa irraanfachuuf yawa irraanfachuuf yaanuni yawa irraanfachuuf yaanuni yawa irraanfachuuf yaanuni yawa irraanfachuuf yaanuni. Mirga qabaame namni tokko bar Hacaaluu hundeeffaa ajjeefame Jawaar macarashaa Jawaar Muhammad manatti galee rafuu hin qabu. Masara mootummaatitti namticha kanatti cabsanii yoo ajjeefne. Jawaar akka rabbiitiif jira malee akka keessaniif hin jiru. Jawaar akka rabbiitiif jira malee akka abiyyiitiif akka naftanyaatiif qaata qarbiisee. Qarbii abiyyi Jawaariitu qaata moofte. Qaata dagatten uummata garaan bultuu natti isinitti hima. Abiyyi kan duune abiyyi. Qoyi kanatti isinitti himaa na dhaggeeffadhaa hadha seeraan likkii keessan. Taa'ee isinii obsa bira darbitee jennaa isinii dhufe. Dhugaa jirtu isinitti himaa dhugaa jirtu fudhadha. Yaa ilmaan yuutuubii. Bada sagaxoota Jawaarii yuutuubii daldalattanii. Jawaarii yuutuubii daldalattanii ilmaan yuutuubii ilmaan garaa. Baga isin arge. Bada sagaxoota baga isin arge. Yuutuubiidhaan daldalattanii kaleessa gadi baatanii abiyyi kan duune hayyootiin kenna mana hidhaa keessatti du'u akkan duune abiyyi du'uun qabu lubbuusitu harkaa qaba jabaa kenna. Lubbuu harka kan kee jirti san abiyyi foolii abiyyi nutti dhaaya. Hin qaanyoftanii. Kaleessaaf dheengadda abiyyi akka hin duune abiyyi du'uun qabu jettan. Isiniif himaa dhaggeeffadhaa kaa. ሲከተል ጀዋር ሲሰቀል በቀለ ገርባ ሲከተል ኩራት ተሰማኝኔ ኩራት ተሰማኝኔ yeroo Jawaar du'uu qaba isaan jettu kana isin deebi'ee kam deebiftaniif naa himaa. Tolcha Useen Madda Reediyoo Ridwaan Adam. Nazir haadha Nuuraa ilma haadha Beeraa. Ilmaan dheengadda abbittuun koo du'uun qabu jettanii asifatti hafarfamaa jirtanii koottaas jalatti naa himaa. شوف هذا مسائل ست بر جدور أنا في الربني
wanni taabar akka nama dhadhaa dhuguutii baran. Qallaba naa ta'e bara arrabni anaaf. Yaa sabaa jedhee namni jiru. Girrisaan kun bakka itti re'ee fi re'ee arabaa tiisu tana achi jalaa taa'ee naa katabaa bara. Jarri Abiyyii miti Jawaar du'uu qaba siin jette. Ati hoo maal jettaan kam eegise kan? Jawaar du'uu intalti afaan baaldee bada shamaan gabatee bada jazbaan ajaayaani. Bada kamataan namaa keessa seenu kamataan kiyya kun illee keessa seenu takkitti asan daabootii fi bilillaan ammoo isaanii malsii deebisuuf hin malle gadi yaatee isin asii abbichuun koo du'uu hin qabu jettanii isaan asii gadi baatee Jawaar du'uu qaba Jawaari haadha Jawaarii dura Jawaar du'ee awwaalamuu qaba haati Jawaarii du'aa Jawaarii awwaalattee Jawaari taati Jawaarii aantee du'uu qabdi yeroo isiniin jedha isin boolla kamitti isin guuran qarbii kamtu isin nyaate boolla kamtu isin nyaate isin warra kadeessa Jawaarii falmaa ture. Zifti, zufti, zibbi, zufti, zibbi, zufti. Am muuziqaa itti dalagadheetiin dhageeffadha arraba isaanii kana. Muuziqaa remixii godhadheetiin hogguu galii galgala itti dhageeffadha. Shufaadha nazir jechuun akkasii. Keessa darbitee hundee arsii itti maddeetiin hundee arsii mataa gadi qabdee arsii lafarraa dugugdee arraba mucuqii kaayaa jirtu keessa darbitee Jawaarii irra darbitee arsii mucuqi gootee bilchiginnaan xirrigi gootee arrabsitu ati ammoo abbittuun koo du'uun qabu jette abbaan keessi haa waamatu ilma haadha nyaate sareedhan kabajan jaalattanii bara isin likkii isinitti mammalee. Waggaa uttiin jira waggaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waggaa in the name of Jesus Christ waggaa. Har'aan tana Abiyyi wajjin tahee ilmaan Oromoodhaa ka akkana dhiini asfaaltirra dhangala'e ka Haacaaluu hundee isaa sagaleen uummata Oromoo ajjeefan. Yaanoli yaa waa irraanfachuu yaa waa irraanfachuu. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra ka jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf yaanoli yaa waa irraanfachuuf yaanoli. Ani Abiy Ahmed du'uun isaa uummata Oromootiif faayidaan qabu. Maa dhugaa walitti himneeti waltaanumaan miila waltahuu baannu miila waan jedhamu tokkottu jira. It is what it is. Siigalee bara Abiy akkana jedhe waboo qofaattu Abiy jalaa didee warra jedhutu jira Facebook irratti social media irratti waboo qofaattu Abiy didee haya waboo yaa warra Abiy dide. Ilmaan Oromoodhaa ka akkana dhiini asfaaltirra dhangala'e ka Haacaaluu hundee isaa sagaleen uummata Oromoo ajjeefan guyyaa adiidhaan ka hoogganaan Oromoodhaa Jawaar Mohaammed faan hidhaa jiran. Sorry guys, dhiifama wannaattu na harkaa kufee dhiifama gaa wanni goonum jiru. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra ka jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaanoli yaa waa irraanfachuu yaa waa irraanfachuu. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra ka jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuuf yaanoli yaa waa irraanfachuuf yaanoli. Abiy Ahmed yoo karaa dogongoraa irra ka jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Yaa waa irraanfachuu yaa waa irraanfachuu yaa waa irraanfachuuf yaanoli yaa waa irraanfachuuf yaanoli yaa waa irraanfachuuf yaanoli yaa waa irraanfachuuf yaanoli. Tokkittiin kee Jawaariin deeggara jedhii gadi baay'ee dubbadhu. Saree bicha ufitti amantanii deemtan konfideensiin qabdanii mataa namaatiin deemtan malee sareedhan. Jawaariin fakkaatan asirra yoo baatan sabboona fakkaatan atti yoo deebitan Abiyyi miti kan dhiigeeram ilma Oromoo dhugaa jiru kan gootati mana hidhaa keessatti adamsaa jiru Abiyyi miti kan Haacaaluu hundeessaa nyaate Abiyyiin ta'u wallaalte kan ilma Oromoo gudeedaa jiru kan gudeechisee ulfa garaa baasaa jiru Jawaarima Abiyyi. Barka haadhaan haaduu Abiyyi keessan jiru bar du'ee du'uu baatee rabbi torkaa qabaare lubbuu isaa rabbitu keessaa fuudha malee rabbi isa keessaa haa fuudhu. Isi yeroo dhuma dhageeffadhaa isinitti hima yeroo bilchiginnaan gadi baatee Jawaar du'uu qaba jettu yeroo isin Abiyyiin du'uu hin qabu jettan maaltu isinitti dhagama yaa sareedhan. Yeroo bilillee afaan baaldii yeroo isin gadi baatee Abiyyi Jawaar ammoo haati Jawaarii awwaaluu qabdu haati Jawaarii hin duune Jawaar du'uu qaba yeroo isin jettu si'in maaltu sitti dhagayama siin jedhe yeroo ilma harka dhiigaatiif falmattu. Yeroo ilmi harka dhiigaa du'uu hin qabu jettu ilmi dhiiga ilma Oromoo qeerroo 10,000 harkatti nyaatee jissaa jiru akkan duune jettee isaa falmattu yeroo ilmi dhugaadhaaf hidhame yeroo Jawaar Mohaammed haqaaf hidhame yeroo Jawaar Mohaammed dhugaa dhabeetiin dhugaa ilma Oromootiif gantaa ofiitiif osoo hin taane gantaa ilma Oromootiin mana hidhaa keessatti adamsamu ati ammoo jechuudha Jawaar Abiyyi du'uu hin qabu jetta gadi baatee isa addeessee isa waqaasee hayyuun kennatti hin buluuyyu. Uummanni Oromoo diina akka diinaatti beekee tokkummaadhaan ka'ee falmatee hayyuu ofii baafata. Adda gara itti gorratti hirame bara Abiyyi. Sariidhaan dhugaarran dhaabattanii bara dhugaan jaalattanii dhugaa mirgatti dhiiftanii bitaa irra fiddanii bara.
ummata bitaa irra deemu bitaadhaan darbamaa isin fidaa jawaarii taa hundi keessanuu sariidhaan fidaa jawaarii rabbii isin haa godhu